بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا كامل ميديا جلت أرقمتنا عندك السنة نجاني ربي بكجر تمرت إسين وجن هجرات إيجا إرجانا كنا إسين إنجل إبودا يادا جبابا توكو وليكون نسوان بفا ilma namaa jalatti wal fakkaataadha. Qadiyyaan qadiyyaa obbolaa keenya muslimaa Falastiiniitii fi qadiyyaa weerartoota Israa'el jechuudha. Qadiyyaan isaanii kun maali yoo jenne qadiyyaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Laysa qadiyyaa diinii qofa miti, qadiyyaa amantii qofa miti. Qadiyyaa lafarra jiraachuutii fi qadiyyaa lafarra jiraachuu dhabamu. Akkuma yeroo dur warri bita bittoota Oromoo irratti dalagaa ture jechuudha. Oromoo amantiidhaan addan baasne, kutaadhaan addan baasne, lafarraa xaragaa turan. Amma isiin kunis Palestiniin keessa warra islaaman taanetu jira. Isaanis warruma kanaa wajjin balleeffamaa jiru jechuudha. Biyya waggoota 100,000 lakkaawaman wal daddabarsaniit muslimtoonni irra jiraataa turan. Biyya isaanii irratti dhuftee weerarteet gargaarsa warra dhihaatiin, gargaarsa warra garbiitiin ofii ishee qofa miti kan gadhaabbattee uummata kana fixaa jirtu. Gargaarsa warra dhihaatii fi abdii isaaniitiin obboloota keenya irratti gocha hammeenya, gocha sodaa, gocha gartee lugnummaa, gocha daguggaa sanyii irratti raawwataa jirti. Irra hedduun namaa waan jarri amantiidhaaf amantii irratti wallalaattu itti fakkaata. Garii obbolaa keenya irratti la sana miti. Lafa isaaniitti istiwxaana gootee teessoo gooteet yeroo yeroodhaan jara kana rukuttee magaalaa jaraa gubdeet ummata ofii qubsiisaa deemti. Fakkeenyaaf mana jireenyaa jetteet arra bara kana magaalaa tokko gubdi, safara tokko gubdi. Safara sana immoo humna waraanaatiin of ijaarteet dhuftee maal gooti? Magaalaa ijaartii jechuudha. Magaalaa sana ummata ofii qubsiifti. Kan jara kanaa buqqisaa deemti. Inni kun miidhaa akka addunyaattu iyyuu miidhaa akka gartee addunyaattu humni nageenyaa addunyaa mootummoonni gamtooman eenyu guutuun isaanii gochi kun gocha daguggaa sanyiitii jedhanii fudhatan. Naam, qadiyyaan masjid al-aqsaa keessa ni jira, eeyyee ni jira. Qadiyyaan beektul maqdis jarri akka feetetti achi keessa seentee bahaattu ni jira. Maaliif harraramuu qaba, innillee bilisoomfamuu qaba. Kun osoma jiru kan amma isiin gootu gocha luqnummaa namni duniyaa kanarratti hin goone mana jireenyaatti boombii gadhiisanii daa'imman fixuu. Egaa lolli tokko kan inni wal loluuni humna isaan lolu qofaani malee ummata, beera, manguddoota, daa'imman lafa kana irra jiran hin gubu. Isiin kan siin gootu walumaa galatti daguggaa sanyiiti jechuudha. Daguggaa ummatoota Falastiin. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا
ربي إساني في غرغارة هتو ربي إساني في غرغارو ربي حركة ظالمة يرود يوتك دكتور أبي أحمد قبصوم أمة إسرائيل كان الرتي واجد إتره واني إسرائيل جرمت لفا كان الرهن تريجد سينات نعم نقال لفا كان الرهن تره أوروبا الرابيوتا غرغر الرافنا نمانيت في دماني بكتك قوية تقبسي فمن إيفا بكا كان قبسي فمني كاني من يهودتا هم نوراني وردها ور غربي إساني إرغون جزغري أسين لبناني يوكي لبانوسين ركوتو طرفا كان ركوتاني لفاچ فدوتو يرو غرغري أسين فلسطيني نغافا يمسي ويرانيو يرو غرغري سوريا الراچ ركوتانيت لفا أوفيت أدفاتو ميشالي ورانا تكنولوجي ammayyaa gartee warra dhiyaarraa fuudhaniiti haala kanaan biyya qabatani amma gizeesiin asii ummata islaamaa rukutte warrumti harka duwwaa jiru sun warrumti falastiin sun warri waa ofirkaa hin qabne sun warrumti akkasin agartan dhakaadhaan dhahu kun yeroonni asii tumee jedhe gareen isaanii Ameerikaan achi as daa'imti jechu garuu kun hunduu maaltu fide irra guddaa isaa wal qoqqooduu ummata islaamaatii fi aangoodhaaf jecha siyaasaaf jecha wal miidhuu jiraatu kana hunda fide jechuudha biyyoota gurguddoo amma jarri itti wal balleessan maqaan dhofnu dhiifneetu marra darbina sababiin jarri kana gooteefis achumatti lola kana hajibban malee garee lama jira Falastiin keessa gareen biraasituma jiru garee lamatu jira garee lama adda bahanii warri mooticha kaaniin bulanii fi warra amma mormitoota garagara garuu jarri kun magaalaa addaa qabatanii jiran magaalaa jarri qabatan kana ummata kana akka waan jarri waan biraa ta'anitti adda baaftee isaan haleelti irra guddaa kawaan jarri kaayyoo biraa qabanitti fudhatteet addeebitee isaan haleelti garuu warri achii sun warri achaanu sun warri ittiin aanan Filistiinuma ta'anii gadi bahanii hiriiruu qofaa fi sagalee dhageessifannaa irra guddaan isaanii kanan turre tokko tahuu turan silaasaan tokko tahuu turan maaliif ka bineensi akkuma Oromoo adda fidee mataa wali buusee adda cabsee nyaataa ture isaan illee akkasumatti nyaataa jiran jira rabbiin zaalima ilma namaatiif hin tolle kan lafa kanarratti hin tolle kan nama ilma namaa balleessaa jiru kan daguggaa sanyii guutumaan guutuutti ummata Falastiin irratti raawwataa jiru rabbiin أخذ عذيذ مقتدر قبا جبا إسحاق ظالما كنا قبا جبا ربي إسحاق إسنين جل بارك الله فيكم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته